qaxaqqaxiiti ispoortii kanam jedhu cimsi qaamni kee laafee jira sigalee inni nyaataa hin dhuddaa hin rafta inni nyaataa hin dhuddaa hin rafta yeroo hunda wal fakkaataa kun immoo qaamni kee dhukkuboota garaagaraaf akka saaxilamu godha akka saayinsiin jalatti sitaa zaara akka kan kooniittota taane akka saayinsiin jalatti namicha na dhaggeeffadhu namni nyaatee dhugee rafu nagaan qabu faranjii jedhe faranjii biraan oola miti inni ilaalan oola waan ta'eef dubartiin iyyuu waggaa meeqatti kaatee fiiddee utuu ispoortii hojjetti qaamina fayyaa fitte kastaa ammati gaafan si ilaalu maal taayoo ispoortii dhatte. Yaa yeroo nuti hin tolle malee na duraan bee amma dhiisne malee. Sa'aatii keessatti sa'aatii tokko ispoortii dhaabatteetti hojii hojjettu mana jiimii galuu dadhabdee obboleessoo sa'a 24 qabdu keessatti sa'aatii 10 mana hojiitti yoo dabarsite inni kaan immoo eessa dhaqe sa'aatiin 14 eessa dhaqe. Hojiin natti baay'eetti sa'aatiin qabu jechuun maal jechuudha? Gwaaddanyoota keenya teessee sa'aatii meeqa teessa gwaaddanyoota keenya sa'aatii 3 sa'aatii 4 hin teessu? Yeroo baay'ee hojiin keenya beektaa hojii fiildiiti waan ta'eef sanumaaf hin gammadaa. Hojii maaliiti hojiin keessan? Biyyootarraa biyya deddeemtu biyyoota garaagaraa deddeemtu? Ala baanitti hojjenne jechuudha. Tabiinsa garaagaraa suphaa bishaanii. Beeka suphaa bishaanii bishaan ciccite hunda suphitu deemtanii rakkoo maalii qabaree rakkoon qabu nan beekaan. Giin amma fakkeenyaaf sa'aatii meeqa hojjettu hojii keessan? Sa'aatii dhaabbataa. Namarraa yaa'u hanga sa'aatii 11 walakkaa. 11 walakkaa. Dhuguma sa'aatiin qabdatti garuu ganama barii immoo sa'aatii qabda. Galgala qabdu ganama immoo qabda laammatti iddoo kanatti. Ganama sa'aatii 12 ribarraa kaatee maaraatoonii Finfinneedhaa amma Adaamaatti miillaan fiiddee. Finfinneedhaa amma Adaamaatti miillaan fiiddee. Qalxaffee kana shoortii gabaabaa kana fattee shaawurii galtee fuutee gara hojii keetti deebi'uu dandeessa gin nuun of hin amansiisne waan akkasii. Rakkoon kee kanaafi daftee fuudhuu hin dandeessu. Qaamni kee jabaataa miti qaamni kee laafaadha ispoortii waan hin hojjenneef rakkoo uumamaa qabda sii galee kanammoo ispoortiidhaan fayyisuu hin dandeessa sii galee moo siin gale. Naagale. Bara meeqatti fuudhuudhaaf karoorsitan? Isaaf wal qabateettee tiree gaa'ela keessa seenuu isaanii. Isaaf wal qabata na dhaggeeffadhu isaaf wal qabata maaliif wal qabata? Nam tokko tuun bishaatiin sammuudhaan illee qaamaan illee jiraachuuf karoorallee alaamaallee hin qabu. Sammuunsaa bishaachuu qaba qaamni isaa kun immoo foonsaa kunis bishaachuu qaba. Sigalama singal. Lama dubartiidhaaf immoo ajajame ati. Yeroo tokko dhiira taphachuu barbaadala dubartii irratti. Ani dhiiradhaa an akkasidhaa jetteetu. Yaada akkasii sammuu keessaa qabu. Waaqa sodaadhuudha dhaggeeffadhu yaada kun xumura argiin xumuree naasoftooti. Inni amalli kee akkan ilaalutti akkan teknooloojiidhaan xiinxalaa jiru akka saayinsiitti jechuudha. Kan natti fakkaatu ani dhiiradhaa ani maaloodhaa ati zimmedhii ati akkas jedhettee dubartii waan gadi qabdu natti fakkaata akkan ilaalutti dhagaa kun ilaalcha kooti mirga kooti waan fedheerraa dubbachuu nan danda'a. Gaafa si ilaalu immoo dubartiidhaaf hin ajajamtooti. Dubartiidhaan waan ajajamtu natti fakkaatu. Deebitee immoo qaaxaariidhaati. Tasgabbaa'ee haasa'ee hin fixa argina haasa'ee fixetti fufta tasgabbaa'ee. Qaaxaariidha yeroon si ilaalutti immoo qaaxaarii fakkaata. Nama waa dumbolloon buufnetu hurgufaniiyyuu. Hurgufaniillee waa harkaan buune jiru nan tokko harkatti hurgufanii kaanii harkaan buune. Akkasuma natti fakkaata. Ati dubartii fuudhuudhaan qabdati. Amaanu'eeliin naquu qabda ji'a 2-3. Achi as deemteetti gara fuudhaatti. Yaada kee xumuradhu miyuutiin sii godha. Kanateetti kun hunduyyuu akkuma jirutti ta'ee garuu ani isaan keessa siin jiru. Namaaf ajajamuu dhiisuu hin danda'u na ajajama. Garuu isa qaaxaarii jette kana uumamaan iyyuu hin qabu. Akkuma jette garuu namni tokko jireenya isaa keessatti bu'aa ce'ii dabru keessatti aaruu danda'a. Isaati jette keessaa inni sirriini. Ani namatti baasee waan tokko kana jedheen dubbatu. Yoo namni sana aarsu ofii keessa gootu aara malee keessa gootu aariin bakka yeroo san dabarsa malee afaanii baasee nama akkas na goote wanni sun badaadha jedhee namatti mul'atu. Uumamni kiyya kana. Wanta rakkadhees wanta keessa kee rakkoo keessa jirus dhiibbaa irrattis namatti ni hima. Tokko kan dhiibbaa sirraan ga'u isaan kan. Isa immoo
dubartii hin ajajamtuuf jette sani namni hanga lafarra jiraattu namaaf waan yaada namaa dhagee yookaan yaada nama sanii yoo hubatin namaayyuu akka kooditti. Anaaf kan naan galle rakkoo keessa kee jirtu kanatti gadi hin baafne eenyutti muudhaaf keessatti hambifteeti. Sukkaara beektaa giffiitti qabsiisuufi hin danda'amu akkasii baatee dubbachuun dirqama. Namatti himachuun dirqama kanarra akka akkasan ta'e minaan jettee namatti dubbachuun dirqama kun koo sheemii miti bara. Namuma hundaa akka rakkoo mudatu garaagarri jira si galee kan waliin fakkaan. Waliin fakkaatu garuu rakkoon namanuma mudata garuu yoo dubbatte aara galfatta. Yoo keessa garuu qiimii qabataa deemta garaa keessatti. Isa saniif yeroo baay'ee kan xiqqoo amma harri yaa'e kunis namni si yoo badaa sitti dubbate yoo waan gaarii sitti dubbate san aareetuma dhiisa. Isa dabalataa immoo rakkoo sirra ga'eef rakkoo dhufu namatti ni maxxansa. Malee yoo kana sila rakkisaadha dhugaa rabbi. Rakkisaadha dhugaa rakkisaadha waan akkasii xaruu miti garuu. Malee yaada biraa yookaan jibbiinsa namaa qabaatee yookaan jibbiinsa dubartii qabaateeti miti garuu jireenya dabarsite keessatti rakkoon tokko tokko hin jiraan ta'e isaan san. Dhaloonni kee Adaamaadhaati. Dhaloonni kee Adaamaadhaa. Lakki dhaloonni kee Arsiidha. Arsiidha. Adaamaa hagam turtere? Naannoo waggaa 13 naannoo kana ture. 13 keessatti lubbu mana ni ijaarreeti. Barumsaaf hangale kaachi yeroo sanitti. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Barumsaan galeen achumaan barumsa xumuree achumatti hojii barbaadattee waggaa meeqa keessa hojii argannee waan bareef hojii bitaa jira. Amma barumsa irratti dhugaa rabbituu biyya arabaa dhuftee ta'ee waan kanallee guddatteetta mana iyyuu ijaarratteetta. Gin hojiin dhaabbataan argattu. Isa sanis yaaleen ture beektaa yeroo baay'ee namni iddoo ati barbaaddu saniif nama akkuma siin jedhe amma namatti baastee waa himachuu inni akkuma jiru ta'ee garuu yeroo sanitti yaadeen ture namatti baasee yaada koo himadheen ture. Garuu namni akkasas siin hin guutu beektaa yeroo baay'ee. Biyya arabaa osoo hin taane ammoo biyya Awurooppaa Ameerikaa fa'aa kana kutteetta ta'ee xuruu ture gin arabni siif hin ta'u. Arabni dhiira kamiif iyyuu hin ta'u. Gin ijoolleen keessa baaleen Arsiin irra caalaatti biyya Awurooppaa biyya Arabaa kana kutanii dhaqanii Awurooppaa keessa jiraatan baay'inni isaanii. Kan xiyyaaraan naqee muraasaadha kan sammuu qabu bichaadha kan xiyyaaraan naqu biyya sana. Turte ta'ee immoo xuxuruu ture waan baay'ee jijjiirta jechuudha nama waggaa 13 waa tokko hin goone asitti achitti garuu waan baay'ee sirreessuu hin dandeessa jedhee yaada. Isa sanis yaaleen ture namni si barbaachisa beektaa isuma sanis yaa nama dhabuu. Dirqama namni si barbaachisa yaa. Maatii kee keessaa akka namni akkas ta'u fiiguu hin jiru taanaan ikkootti dadhabaa mataa tapha. Keessaa maatiin jira taanaan maatiin jira taanaan inni fiidda maatii kee wajjin maatiin garuu hin deemu taanaan numa keessa baqqaa. Hin jiru nu dhaloota yaa maatiinis harka qalleeyyii waan ta'eef. Sarma isaaniif yaa jireenya fi ilma jalqabaa ta'uudhaaf immoo waan baay'ee sirra jira beektaa. Itti gaafatamummaan sirra jira yaa. Ati ilmaan gafaa taate kan maatii keef yaaddee dhiphattee akka jettu obboleessi keenya nan gafaa tokko iddoon jiru iyyuu hin beeknu. Waxaxee katamaa keessa fiigan waxaxeen itti gaafatamummaa tokko inni maatii keenyaaf kaffalee nagarrean. Garuu kan jajamu immoo isadha mana keessaa dhiiradhani. Haadhi kan koo yeroo tokko tokko na aarsitiin ta'e baxaamitti dhiiga koo na danfisti bakka. Ani caammaa birrii 2000 biteefa jennu jaajamaa. Obbolaa dhiiraan mana na keessa lamatu jira. An hangafa miti arfaffaarra jira. Hangafti keenya dhiiradha. Itti aantee dubartiidha. Itti aantee anis dubartiidha. Itti aantee samas dubartiidha. Macarrashaa kan jiru dhiiradha. Kan zamaan nu gooti haadhi kan keenya warri dhiiraa suni lilmoo bitanii fidanii fi jennu. Ani immoo birrii 2000 caammaa bitee jennu. Kan jajamu na birattee nyudha ijoollee bara dhiirasa. Haadhi koo akkas nu gooti. Haadhumti na dhalte akkas nu gooti. Waan isheen akkas gootuuf garuu waaqumti siif haadhisu garuu an cubbuullee sitti lakkaa waan ati gootellee sirrii miti gin an haadhumti kun isheen dhiirota fashqaabbattee anaan gadi na buustee dubartii gadi buustee dhiiraa fashqaabbanuma kana keessaa gaafa ilaalu mucaa durbaan tokko mana jirti inni dhiiraa mana jira isa dhiiraa sana maaloo sagaleen keessa na linkaasinaa rafaayeera nuun jedhu yeroo ishee durba mataa na galagalteetti mataa na galagaltu isheen sun dhugaa dhabar deemee manuma namaa keessaa iyyuu gaafa ilaalu isa dhiiraadha bootaan laatamu gubbaa sana. Dubartiidhaaf kan laatamu gadi bu'aa sana. Nan ciincaa miti keessumaa mana keenya. Lammiin dhufeeraa lubbuu ba'e.
Garuu keessatti yaa'u haati namaa yaaga barbaadde safaaniin jettu Lubbu malee bahii keessatti si dhufeera lammii. gara yaadan waan ta'eef sanumaaf beeku. Haati afaaniin dubbatti malee isa garaarraa siin hin jettu yaa sanuma. Lakki boo lakki. Haadhumti biyya lafaa kanarraa yoo rakkoo guddaa qabdi malee hundumaa kan keenya warran barateen bichaa miti warrumti barate biyya kanaayyuu. Dhiira amma dhiira tokko mana qabdi jaartiin mana kanaa jechuudha. Irra famite amma maaloo sagalee keessan qannasaa silkii naasayina rafaa jira bar zimmeedha maaloo baabaa jedhaa waamaa nuun jette. Ishi jennee baabaa innee waamne namicha dargaggeessaa mataa bal'aadhaa jechuudha. Ishi jennee waamne isheen durbaas immoo yoo xinnaate waggaa 32 33 mataati. Ishee immoo intaloodhaa waamaatti. Intaloodhaa waamaa nuun jette. Isa kana baabaa innee waamne. Ishee durbayyoo intaloo innee waamne. Inna cubbuudha akkasiin godhina rabbii sodaadha. Namni dubartiin si jammar dubartii akka isheen kabaju. Dhiiratullee dhiira akkasaa kabaja malee dubartiin ofirratti ilaaleera. Mana namaas baay'ee hojjedhee argeera. Achi amma mucatti isheen kana yoo isheen waa gaafatte haqi birrii keetiin bitetti damooza qabdatti. Inni dhiiraa sun garuu yoo gaafate lafa xaragdee fi miilla dhixxee fi maal goote maal sii taanu maaliin sii kan. Yaa Waaqayyo gooftaa koo si haa galatu. Yaa Waaqayyo gooftaa koo si haa galatu. Waan meeqa jira biyya lafaa kanarra kan maatiin kee maal siin jedhu amma siin? Maatiin kee maal siin jedhu? Maatiin yaa'u baay'ee kan ijoollummaadhaan beektaa maazariin yeroo kutaa 3 baradhu kan baddalamte. Miskiin hin qabdu. Achiin booda yaa faazariin haadha biddeenaa kunan akkuma siin jedhan barumsa achiin hamba'e. Haadha biddeenaa si guddiseesi? Hanga kutaa 8 achuman ture. Achiin booda baanan bakka ofuma afaan of barsiisaa ture ofuma afaan yaa jireenya hanga irraa jiraadhu fi kiyyaaf of gargaaraa ture. Miskiin haadhi kan kee kan siif fidde dubartii hin qabdu obboleettii dubartii dhiira manaamni hin qabdu. Kan haadhi kee siif dhiira qofa. Dhiira. Si gargaaramoo abbuma kee bira jiru isaanis? Inni haadha maazarii bira gale maazariin baddalamnaan eegale isa bira kan amma akkoosaa bira. Akkoosaa. Akkami haadha biddeenaa moo kamti ilaaltaati? Haadha biddeenaa. Haadha biddeenaa waan qabuun nan gargaara kaasaa ammatti erguun hojii danni qabateerra jalqabe. Lakki isheen amalli ishee akkamiseef? Amalli ishee yeroo sanitti yaa hin beekita kaa ijoollummaan hin balleessasi. Yeroo san kaa hin lolanii xiqqoo walii galuu dadhabnaan bakka akaakayyuu kiyya bira gale abbaa kiyyaa bira. Si rukutti? Yaa rukunnaallee hin dandeessu kaawwa san xiqqoo jabaanne naannoo horii bashannanaa. Yaasaazzinaal baxxaan.